fadda waanatina goote atamittina irraa fadda maatina oolte atamittina irraa fadda iddootina qabde iddoo gadi bu'aa kaleessa fuutee ijoollee qabde hin irraanfatamu hin irraanfatamu hin irraanfatamu hin irraanfatamu hin irraanfatamu hin irraanfatamu waanatina goote hin irraanfatamu iddoonatina qabde hin irraanfatamu wolumaa nafsi gidduu hin irraanfatamu hinnatinaan jette hin irraanfatamu oda koonaa duute hin irraanfatamu duwana oolchite hin irraanfatamu kanaafan jaalladhe wanne korra yesuusin kana maalan jedha guddaan jaalladha maalan jedha hin faarfadha maalan jedha guddaan jaalladha no maalan jedha hin faarfadha maalan jedha guddaan jaalladha maalan jedha hin faarfadha kan nama jaallatu tola 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 kan nama jaallatu tola 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 kan nama jaallatu tola tola Yesus duwwaadha wani jaalala 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 Kun TV waldaa kiristiyaanaa warra wangeelaa Oromoo Tirondalaag irraa kan darbudha. Waldaan kiristiyaanaa warra wangeelaa Oromoo Tirondalaag magaalaa Trondheim Noorweetti kan argamtu. Yeroo taatu waldaan kiristiyaanaa warra wangeelaa akka seera biyyattiitti kan galmoofte fi seeraan kan biyyattii keessatti hojii wangeelaa hojjechaa jirtudha. Labsii wangeelaa irratti karaa barbaachisaa ta'een sagalee waaqayyoo dabarsaa kan jirtu keessaa ishee tokko. Waldaan kiristiyaanaa warra wangeelaa waldoota naannoo jiranii wajjinii waliigaltee kan hojjettu. Itti dabalata isaas immoo tokkummaa waldootii Oromoo warra Awurooppaatiif miseensa kan taate keessattis qooda fudhattee kan hojjetaa jirtudha. Waldaan kiristiyaanaa warra wangeelaa yeroo hundaa sanbata guddaa waaree booda sa'aatii 14:00 jalqabdee sagantaa waaqeffannaa qabdi. Akkasumas immoo yeroo hundaa sanbata duraa waaree booda kaaftee sagantaa jireenya maatii kiristiyaanaaf adeemsa gaa'elaa kan jedhu qilleensa irraan sagalee waaqayyoo barsiisuudhaan maatii kiristiyaanaatiif jireenya isaaniitiif kan barbaachisu barumsa kennaa kan jirtudha. Sanbata duraa ji'atti al tokko waaree booda sa'aatii 14 jalqabdee soomaaf kadhataan kan waaqayyoon dura dhaabattu yeroo taatu biyya lafaarra kan jiraatan amantootaaf warra rakkatan warra dhiphatan hundumaaf kan kadhattu biyyattiif kan kadhattu waaqayyoo kan kaasee waldaa ishee tokkodha. Haa ta'u iyyuu malee waldaan keenya jajjabinaaf gargaarsa waaqayyootiin irra waggaa 10ffaa ishee fixxee waggaa 11 yeroo jalqabdu yeroo ayyaaneffachuudhaaf qophaa'aa jirtu yeroo ta'u kanaaf qophee irra jirti. Kanaaf fuula duratti konfiraansa adda ta'e tokko qopheessuudhaaf yeroo qophaa'aa jirtutti yeroo ta'u innis fulbaana gaafa 20 amma 22tti konfiraansa qopheeffachaa jirti. Kana irratti waaqayyoon akka nuuf kadhattan isin gaafanna. Dhimma konfiraansichaa ilaalchisee yeroo dhiyootti ibsa waan laannuuf obsaan akka nu dhaggeeffattan namootis akka irratti hirmaachuu danda'aniif isiniif hin goona. Egaan iddoon itti argama keenyaa akka afaan warra Noorweejiyaanitti yookiis iddoon itti argama keenyaa akkana jedha Innaresfeen 78 lakkoofsi poostaa 758 Trondheim yeroo ta'u garuu yoo nu barreessuu barbaaddu ta'e immoo Birundaales Girindaa 26 758 Yaaqoob Shilee yookiis immoo karaa iimeela keenyaa nu barreessuu barbaaddan oromochurcht@gmail.com yookiis immoo hotmail yoo nu barreessuu barbaaddan immoo eebbaa15 2010 @hotmail.com yoo jettan
wanti isin barreessitan yaada keessan hundumaa fudhachuu dandeenya. Gaaffiif deebii yoo qabaattanis karaa kana walii deebisuu dandeenya. Walumaa galatti qindeessaadhaaf ogeessi kaameeraa keenyaa obboleessa keenya Aadam Jaalatooti. Innis afeedis istuudiyoo irraa kan nuuf hojjetudha. Waaqayyo waaqa irratti lafa irratti maqaan isaa kan eebbifame ta'u. Waaqayyo sana eebbisu hordofaa. Babbaa isiniif haa ta'u obboloota koo irra deebi'ee har'as deebi'ee akka wal agarruuf inni carraaf yeroo nuu kenne Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame ta'u. Torbee darbee waa'ee jireenya maatii kiristiyaanaaf adeemsa gaa'elaa kan jedhu kutaa arfaffaa isaas barsiisee kan darbe inni yaadattu har'ammoo kutaa shanaffaa isaa walii wajjin ilaalla. Yeroo darbee akkan isin yaadachiisuuf gaa'elli eegamuu akka inni qabuuf gaa'elli eebba akka inni qabu gaa'elli jalqaba malee xumura akka inni hin qabaanne walii wajjin ilaallee dabarre. Har'ammoo gaa'elli funyoo micciirraa sadiin hidhame wal fakkaataa kan jedhuun fakkeenya fudheen isin barsiisuu barbaada. Kanaaf Waaqayyo akka gidduu keenyatti argamuuf mataa keenya gadi qabannee Waaqayyo wajjin kadhanna. Gooftaa galanniif oqubaan siif haa ta'u. Ammas immoo irra deebitee waan anaaf obboloota koo fuula kee duratti fiddeef si haa galatu. Guyyaa yeroo waan nu laatteef si haa galatu. Nagaatti eegamnee nagaa kee akka hubannuuf fayyaa qabaannee fayyaati nu laatte keessa jiraannee akka deebinee sagalee kee kana hubannu waan gooteef si haa galatu. Amma yaa gooftaa laa garbichi kee dura kee dhufeera. Sabii keessa dhaggeeffachuuf dura kee jira. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ergaa waaqarraa akka nutti dubbattu. Jireenya maatiif adeemsa gaa'elaa keessatti waan gochuun dura jiraatu akka nu barsiiftu. Kan ammoo yaa Waaqayyo laphee keenya keessatti akka nu hambiftu jaalala kee fedha kennuuf haa ta'u. Ergamaan diinaaf seexanaadha haayidamu. Kan mana diiguu kan jireenya namaa jeequ fayyaa nagaa dhowwatu maqaa Yesuus Kiristoosiin ammaa ka'ee haayidamu. Yaa Waaqayyo sagalee qulqulluu kana nutti dubbadhu. Araaraa fayyaa kee nu argadhu. Ati gooftaadha kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Nana mana obboloota koo akkasin barsiisa kana fudhachaa akka jirtan nana mana ammoo gaa'elli funyoo micciirraa sadiin wal fakkaataa kan jedhu fakkeenya fudheen dubbachuu barbaada. Kana yeroo baay'ee ni dubbatamaa garuu har'a akka addaatti Waaqayyo waan tokko waan nu barsiisu qaba. Gaa'elli funyoo yeroo sadii walitti fo'ameen wal fakkaata. Funyoo yeroo sadii fo'amee funyoon micciirraa tolee yeroo sadii fo'amee salphaatti cituu hin danda'u. Fakkeenyaaf dooniin gurguddaan bakkeetti arginu kun kan inni ittiin hidhamu funyoo micciirraa toleen. Micciirraan isaa yeroo sadii kan fo'ame yeroo ta'u salphaatti cituu hin danda'u. Bubbeen kan isaa miidhullee yoo dhufe darbachuu hin danda'u, galagashuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu gaa'elli sodaa Waaqayyoo qabus kanaa wajjin wal fakkaata. Fakkeenyaaf funyoon micciirraa sadii qabu inni jennu kun sababni isaa tokkoffaa abbaa manaati, lammaffaa haadha manaati, inni guddaan isa gidduu isaanii jiru Waaqayyo jechuudha. Wanta Waaqayyo walitti dheedha jechuudha. Warra Waaqayyo isaan gidduu jiru jechuudha. Kanaaf sadii jennee waamna. Warri akkasii waliin ulu, waliin wal jaallatu, wal kabajuu, waliin dhaabbatu, waliif kadhatu, waliin qabaatu, waliin adeemu, waliin dulloomu. Funyoon micciirraa sadii tole kun salphaatti akka inni hin cinne yooduma citee iyyuu sadan isaatu wal faana miidhama malee tokko keessaa miidhamuu hin danda'u. Kanaaf funyoon micciirraa sadan sun akkuma inni jabaatee jiru namni Waaqayyoon qabus akkuma kanatti jabaatee hafaa jechuudha. Bultiin Waaqayyo gidduu isaanii jirus akkasuma waliin dullooma jechuudha. Funyoon sun akkuma waliin dullooma jechuudha. Namni Waaqayyo keessatti Waaqayyo wajjiniin hafu ulfina qabaatee hamma dhumaatti adeema, hamma dhufa Kiristoos Yesuusitti ittiin eega jechuudha. Egaa fakkeenya micciirraa lamaan moo yoo fudhanna ta'edhe baay'eensaa biyya lafaa kana keessa addunyaa nu keessa jiraannu keessatti warra micciirraa lama argina. Funyoon micciirraa lamaa salphaatti cita, salphaatti hiikkata, salphaattis immoo dafee dullooma. Isa duwwaayyuu miti salphaatti gadhiisa.
Kanaafi warra akkasii kun abbaa manaa fi haadha manaa duwwaadha. Waaqayyoon of gidduu hin qaban jechuudha. Warra akkasii abbaa manaa fi haadha manaa yeroo ta'anii sodaa waaqayyo warra hin qabne, warra waaqayyoon hin beekne, warra ogummaa isaaniitti abdatanii jiranii, warra qabeenya qabna jedha warra jedhanii, warra of himanii, warra waaqayyoon hin beekne, warra of beeksisuu barbaadan jechuudha. Warra akkasii kun salphaatti cita jechuudha. Funyoon akkasii salphaatti cita. Warra akkasii salphaatti wal gadhiisanii deemu. Yeroodhaaf wajjin jiraatu malee yeroo dheeraa wajjin hin jiraatan jechuudha. Walii wajjin dulloomuuf carraan arganne. Eebba waaqayyo isaaniif qopheessatu hin argatin hafu jechuudha. Warra akkasii. Kanaafi jireenyi kiristiyaanaa warri sirriitti waaqayyoon sodaatan akka funyoo micciirraa sadiitiin wal fakkeesseen sun hubachiisuu barbaada. Kanaaf warra akkasii wal qabatanii walii wajjin dulloomu. Baay'ee namoota akkasii yeroo argitan akka isaan hamma dhumaatti walii wajjin adeemanii hin argitu. Waan illee wal fakkaataa adeemu. Waan bifi isaaniillee wal fakkaataa adeema. Jireenyi isaaniillee wal fakkaataa adeema. Hamma dhumaatti walii wajjin adeemu. Warra akkasii akka nu godhu waaqayyo nu gargaaru. Warra hamma dhumaatti walii wajjin adeemu. Warra haala ilaalee wal biraa fotuu hin ta'in warra hamma dhumaatti akka waaqayyo barbaadutti warra jiraatu waaqayyo nu godhu. Warra akkasii waaqayyo nu godhu. Ameen. Kanaafi jaalalli abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru egaa cimaa ta'uu isaan isin hubachiisuu barbaadu irratti abbaa manaa fi haati manaa dhugaadhaan waliin jaallatu, walii galanii, walii wajjin jiraatanii, wal jaallatu. Jaalalli abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru cimaadha. Jaalalli isaanii dhoksaa guddaa of keessaa qaba. Yeroo rakkinaattis, yeroo bal'inaattis, yeroo soorumaattis, yeroo hiyyumaattis si jaalladhee waanan si fuudheef, si wajjin waadaa galeef, si wajjin hin jiraadhaa isa jedhu sirriitti yaadatu jechuudha warra akkasii. Jaalalli isaanii gidduu isaanii waan jiru. Isaan iccitii walii eegu warri jaalala walii qaban. Kabaja waliif kennu. Lachanuu maqaa walii eegu. Ulfina waliif eegu. Namoota tokko tokko yeroo argitanii nama haadha manaa saamatu hin argitu. Takka takka immoo dubartooti abbaa manaa isaanii yeroo isaan hamatanii hin argina. Warra akkasii kun sirri akka hin taane ilaala. Maaliif kun jaalala dhugaa dhoksaa safaan gidduu jiru sana sirriitti waan hin beekneef jedhee nu wadhan. Kanaaf iccitii walii eeguun, kabaja waliif kennuun, kabaja abbaan manaaf qabu abbaa manaatiif kennuun, kabaja haati manaa qabdu haadha manaaf kennuun, iccitii isaan gidduu jiru eeguudhaaf jaalala isaanii cimsaaf jechuudha. Egaan bakka hin barbaachifnetti maqaa waliillee hin dhaane warra akkasii lachan isaanii waliif eeggatu. Waan gaarii waliif yaadu. Waan gaarii waliif hawwu. Ba'aa walii baatu. Bu'aa gaariitiin wal eegu. Hamma amanamummaa isaanii bultii isaanii gidduutti akka inni jiraatu cimsanii eegu jechuudha. Iddoon ciisicha isaanii qulqulluudha warra akkasii. Qulqullinaan jireenya isaanii eeggachuu yaadu. Kanaaf warra akkasii warra waaqayyoo isaan jaallate warra waaqayyoo akka isaan eeganiif isaaniif godhe keessaa isa tokko jechuudha. Egaan bultiin jaalarra dhaabbatee hin kufu. Bultiin jaalarra qabu hamma dhumaatti dhaabbatee hafa. Yeroo tokko galgalas abbaa manaaf haati manaa ijoollee isaanii wajjiniin mana keessa taa'u turan yeroo tokko jaalalli isaanii gaarii akka inni ta'u warree kan yeroo tokko oduu fakkeenya tokko isinitti himuu barbaada. Abbaa manaaf haati manaa mana keessa utuu isaan ta'anii maanguddoota mataa harrii qaban sadiitu dhufan balbala dura dhufanii dhaabatan. Keessummummaa dhufaniitti ol nu gashaayii jedhanii gaafatan. Yeroo balbala dura rukutanii haati manaa dhuftee balbala irraa banuutee maal ol nu gashaayii galuu barbaannaa jedhanii gaafatan. Lafa bulluu barbaannaa mana kanatti ol seennee isin dubbifni darbuu barbaannaa jedhanii gaafatan.
Ennaani ol galuu fedhanii balbala yeroo isaan rukutan ati mana ol deebitee dhattee abbaa manaatiin nama sadiitu jira. Balbala kana ollituu barbaadu jettee itti dubbatti. Utuun dubbatiin dura eenyummaa isaanii itti mana akkana jedhanii nuyi maqaa isaanii jalqabatti male. Inni tokko jaalalaa, inni lammataa horiidha, inni sadaffaa milkaa'ina. Nu maqaan keenya sadan kun iyyuu mana kanatti ollituu barbaannaa, isin dubbisuu barbaannaa, maaloo eenyu fayyamtuu ol nu gashaa jettee natti haati manaa abbaa manaa galtee yaasuufsiifte jarri sadan kun ollituu barbaadu maalloo wayyaa attamitti nu gargaara ol gashinuu jettee gaafatte. Jennaani namichi sadan kana keessaa isa miti inni nu rakkannuufi ganamas galgalas wanti itti dhiphannu kana miti. Kanaaf jennee bakkeetti hojii hojjechuudhaan humna keenya fixaa isatu ol nama ol fuudhee gadi buusa miti. Kanaaf abboo dhaqiitu ol nu gashi horii jedheen. Qarshii isa qabu sana ol nu gashi isa barbaannaa jedhee namichi. Tole jettee haati manaa deebitee balbala irraa banuu dhatte. Yeroo balbala irraa banuuf deebitu abbaan manaa ishee amma ishee haadha abbaa horii sana yookiis abbaa qarshii sana ol gashaseetee eegde mucaan gidduutti mucaan ishee karaa dura dhaabatee imammaa eenyuun ol gashuuf jetta jaranma jette kana keessaa akkuma beektu abbaan yoo horii argee jedhe siyyuu mana keessaa gadi si baasaa. Kanaafuu warra kanarra utuu jaalala ol gashitee irra gaarii fakkaata. Hundumtuu isa booddisii dhufuu danda'a jettee mucaan itti himte. Haati manaa gorsa mucattii fudhattee dhuguma yuunaan jettee dhattee abbaa manaatiin ammas mari'achuu dhatte. Anoo lakkii isa jaalala jedhu sana ol gashaa. Sababni isaa kan nu barbaachisu kana jette. Hundumaan utuu inni hin jaallatiin ol gashite. Gaafa ol lixanii abbaan manaa ishee utuma inni ilaalu jarri sadanuu wal faana ol lixan sila jaalala ol gashite. Jaalala yeroo sana ol gashitu milkaa'innis horiinis booddeedhaan dhufanii ol lixan. Maaladoo jaalalli waan ol gasheessin immoo eessaa baatan jennaan eeyyee ega jaalalli jiraate horiinis milkaa'innis jira jedhanii ol gashanii jedhan. Kanaafi bultiin jaalala dhaabbatee yeroo hundumaa jaalala qaba jechuudha. Homaan dhabu jechuudha. Hundumaa qaba. Yeroo jaalalli jiru horiin jira, yeroo jaalalli jirus milkaa'inni jira, yeroo jaalalli jiru nagaan jira, yeroo jaalalli jiru hundumtuu jira. Bultii keessatti jaalalli baay'ee barbaachisaa wanta ta'eef jaalalaaf iddoo kennuun isa hundumaan caalu jechuudha. Jaalalli dhugaan egaa akkasumatti dhufa jechuudha. Jaalalli dhugaan kan waaqayyo jaallatu kun egaa jaalala waaqayyo ta'e. Jaalalli isa dhuma hin qabne jechuudha. Isa bareedaa adeemu jechuudha. Isa immoo sirrii ta'e jechuudha. Jaalala isa honneerraa jechuudha. Waan isa gaddeebi'aan adeemne jechuudha. Inni tokkoffaan waa sadii yeroo jiraatu inni tokko itti dhiyeenya qabaataa, inni lammataa fedhii qabaataa, inni sadaffaa garaa kutannaa barbaada. Kana sadan qabaachuudhaaf. Waan sadan kana irratti hundeeffamee jaalalli amanamaadha. Dhuga qabeessa jireenyas qaba. Jaalalli amanamaadha. Jaalalli hamma dhumaatti nama deemsisuu danda'a. Jaalalli hamma du'aatti nama fudhachuu danda'a, nama geessuu danda'a. Kanaafi bultii keessatti jaalalli qabaachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Jaalala waliif qabaachuu, jaalala abbaa manaaf qabaachuu, jaalala haadha manaaf qabaachuun bultii ofii fuula duratti akka inni deemu namaa gochuu danda'a. Inni lammaffaan immoo jaalalli bara baraan hin kufu. Jaalalli waaqayyo keessa jiru immoo isa kufu. Isaa kufus hin argine hin kufus immoo. Yeroo marayyuu bareedaa deema. Yeroo hundumaayyuu mul'ataa deema. Jireenyi kan mul'atu abdii argisiisaa deema. Qormaatti yoo jiraate illee duraan dursee qormaata sana keessa darbuudhaaf karaa qopheessa jechuudha. Gaa'ila dhugaatti iddoo qabatee dhaabatu yoo jiraate rakkoon hin danda'u jechuudha. Jaalalli bara baraan hin kufu.
bultii harki waaqayyoo keessa jiru gonkumaa hin duufu. Saaraan qabduu turte yeroo qabduu turtetti Abrahaam isheen tuffanne jaalalli keessa jira wanta ta'eef isheen dhiibne. Elsaabeeti mucaa yeroo dhabdetti dhabummaa isheetiin Zakkaariyaas isheen dhiibne. Haannaan ilqaanaadhaan yoo dubbatamte dhala dhabdeyyuu jaalalli ishee jalaan hir'anne. Jaalalli dhugaan amma dhumaatti nama deemsuu danda'a. Bultii keessatti yoo jaalalli jiraate wanti namatti ulfaatu hin jiru. Godoon jaalalaan dhaabatu hin duufu. Godoon isaaniillee akkasuma utuu hin duufin dhaabbattee hafa jechuudha. Manni isaaniillee bareedaa hafa jechuudha. Maaliif yoo jenne jaalala bara baraatu isaan gidduu jira, isaan kun jira jechuudha. Jaalalli kun immoo Waaqayyo. Jaalalli dhugaan kunis hafuura dhugaa qaba jechuudha. Jaalalli dhugaan kunis immoo egaa jaalala dhugaa isa akkasii kana qabaatanii yoo deemani kufuun hin jiru, wal diiguun hin jiru, wal dhiisuun hin jiru, wal buusuun hin jiru, wal tuffachuun hin jiru, wal hammeessuun hin jiru, wal balleessuun hin jiru, wal ganuun hin jiru. Obsa, abdiif jaalala isaan kana keessaa maaltu caaladha? Jaalalatu caaladha. Akka ta'e Waaqayyo. Jaalala isa dhugaa kana qabannee akka jiraannuuf Waaqayyo hunda keenya gargaaru. Jaalala akkasii kana keessatti dhokattanii mana keessan bultii keessan qabattanii akka dhaabattaniif Waaqayyo isin gargaaru. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Egaan kutaa sattaan irratti rakkoolee gaa'ela keessatti argamaniif diigamsa fidanii maal akka isaan ta'anii walii wajjin ilaallaa. Kutaa 6ffaa koo keessatti kana wajjin ilaallaa. Waaqayyo ayyaana isaa keessatti isin haa eegu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen.
gochaa